والبربادا نمني والجهلتو ميناهي السابق انجرتو الراس بوروس أكاسي جهلتو أنا ميزي Shamay. Jirra jirtu isin jenna jaalatamtoota keenyaaf kabajamtoota wardi tub yookaan boonsaa gada hordoftoota koo akkam ashamaa isin jiruun takeessanu amma gara yuutuubaanis wardi tub jeen isin dhufee jira gara feesbuukaatiin boonsaa gadaa jeen beekama yeroo dheeraa feesbuuka saniin qabaa turachaa ture akkuma beekamu har'a viidiyoo kana keessatti waan adda takka harkaa isin qaba wanni isa maali jechuun keessan oolamu akkuma beekamu yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaa kana gubbaa warroonni feesbuukaas fayyadaman ta'e YouTube fayyadamanis ta'e appilikeeshin ajaa'ibaa takka harkaa isin qaba jechuudha appilikeeshin sun maali jechuun keessan oolamu appilikeeshin isaan ni jiraame appilikeeshin jechuudha nam sadii nam afur taatanii wal affeertanii irratti marii gootan jechuudha nama shanfaa taatanii appilikeeshin isaan harkaa isin qaba appilikeeshin isaan akkamiin akka itti gartee akkas godhuu hundaan isin barsiisuuf hin dhufe kanaafuu isinis akkuma agartan wardi tub jedha YouTube seenaatii sarji wardi tub gootanii yoo godhatan isiniif sana booda subscribe godhuu hin dagatina viidiyoo kanaas share godha namoota baruu barbaadan biraan gahan isinin jedha hiriyoota koo kabajamoo fi qeerroo fi qarree akkasuma hunda keessanuu ilmaan oromootaa jechuudha bakka jirtan nageenyi isin bira naaf haa jiraatun isinin jedha baay'ee takka isin jaalladha isinis haga danda'ametti viidiyoolee fi YouTube oromoo hundaa'u subscribe godhaaf waan rakkoo qabaatimi akkasuma kiyya kanaas subscribe godhuu akka hin daganne akkasi kanaafuu barnoonni gara barnootaatti isin dabarsa barnoonni appilikeeshin ajaa'ibaati jechuudha dhugaa rabbii baay'ee namatti tola appilikeeshin isaan akkamiin akka fayyadamuu dandeessan amma isinittiin hima appilikeeshin nam sadii taatan nam afur taatan wal affeertanii gara feesbuukaatti dabarsuu feetan gara yuutuub dabarsuu barbaadanii gara tokkotti dabarsuu barbaachuu baatanii achuma keessattis marii gootanis keessaa shamarran faana amma fakkeenyaaf warra kara tokko dabarsuu hin barbaanne nama afurfaa taatanii agartee shamarran keenya jechuudha nama afurfaa taatanii achuma keessa mari'atan jechuudha osoo isin malee nam tokko hin agarrettis mari'achuu danda'ama warri laakiin karaa yuutuubaaf amma fakkeenyaaf warra nama yuutuuba qofaan nama afur nama shan taatanii achirra mari'atanii walii yoo daawwatan waan bareedaadha appilikeeshin isaan harkaa isin qaba kanaafuu maarreega isinis subscribe godhuu akka hin daganne isin jaa kanuma karaa barnootaatti waliin dabarraati ciao karaa barnootaa okay daawwata kabajamoo jaalatamoo dhufne karaa barnootaa aappii kana asiin harkatan jechuu barbaadeeti ni jiraame Google Chrome kana seentanii Google Chrome kana seentan jechuudha Google Chrome kan ni jira Chrome kana seentanii gartee Google Chrome kana seentan jechuudha Google kana akkan taganne Chrome kana seentanii yeroo Chrome seentan bakka jechuudha search itti gootan kanatti agartee as jechuudha bakka kanatti ni gootan jechuudha agartee B live annaaf baasee yoo isin bakka kanatti isin dhufa B live studio jaa agartee B live studio jaa akkana itti to'atu jechuudha kana agartee search gootanii yeroo search gootan gaa tokko shabaka adda malee isin dhufu jira akkana search gootanii agartee anama tare ani waan muduritti fayyadamee jiruuf naaf baha guutuun naabee jira kana abbaa isin tare Facebook amma YouTube isin fida yeroo Facebook au YouTube isin fide yoo YouTube barbaadu YouTube irra dhoyta yoo Facebook barbaadu Facebook irra dhoyta jechuudha akkanatti isin baha agartee yeroo akkanatti isin bee booda waan gootanii jira xiqqoo isin dhees akka agartanii bakka tan agartee amma jechuudha biraandin bakka tan agartee bakka kan agartee ni dhoyta jechuudha akkana see dhufa jechuudha yeroo dhufe asamma suuraa nama lamaatti dhufa amma dhufa eega akkasumatti eegaa'ee dhufa jechuudha waan ilaal fayyadamee jiruuf suuraa diyaas baatii sana immoo suuraa teessanii itti fidattan gaa'ee maaliif jennaan ana lamaan nama dura itti fayyadamee jiruuf akkana goota bakki loogoo yoo sana loogoon keessatti taphatan jechuudha loogii keessan gartee bakka sanatti asin seentanii bakka kana to'itanii agartee akkanatti bakka san to'itanii suuraa itti fidee jechuudha suuraa nagasanitti okay amma kanatti boodee nu bahee jira waan ta'eef amma jarri kana amma kanatti dhufan jechuudha nama lama gutaatanii agartee akka isinii baha yoo kalara jijjiiruu barbaadde fakkeenyaaf kalara jijjiiruu barbaadnu akkana to'itan kalara laal kalara dudduubasaa jijjiirame jira agarta akka yoo to'ite laal akkana jijjiirame jechuudha kalarri akkanas to'ite fakkeenyaaf kalarri akkas jijjiirama ammas as dhufte bakka kana gama dudduubbesaa jijjiiruu feetees amma
mana keessaa ofeetaa bakka jirtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokko feete amma fakkeenyaaf bakka kanaa tokko jennu akkana laala agartanii akkanatti jijjiirame jechuudha. Egaa akkanatti jijjiiramee qopheeffatan booda akkanatti qopheeffatan booda xumurame jechuudha. Akkasii egaa qopheeffatanii akkanatti qopheeffatan booda amma qophaa'ee jira. Waan gootan keessa kan qopheeffatan booda amma waa hunda uffatan jiru loogii asirratti suuraa asirratti waa hunda qopheeffatanii jirtan jechuudha. Sigalee amma aksii tuqinatti raabee osoo aksii tuqinatti raabee aksii xiqqoo san tuqitun jechuudha. Aksii xiqqoo san agartanii qopheeffatanii beeka aksii xiqqoo ta'an akkasitti tuqitan jechuudha. Sana booda as dhuftan jechuudha. Bakka aatan keessa dhuftan yaada barbaaddan achi barreessitan jechuudha. Kana duraan barreeffama fakkeenyaaf yaada bakka isin barreessitan jechuudha. Yaada goota fakkeenyaaf yaada kaasii waan feetan yaada keessan nuuf gumaacha. Yaadni waan barbaaddan goota amma yaalee irraan jiraan godhe sana booda show tana gootanii hidhi dabalsan jechuudha. Akka show gootan agartee haala san akkas gootanii amma fakkeenyaaf nama barbaaddan saniif erguu amma nama barbaaddan kan fidannaa waan jirutu jira. Nama barbaaddan san fidachuudhaaf bakka irratti akka suuraa namaa tana bakka tana duutu bakka suuraa namaa tana link bakka sana kan jechuudha. Linkii kana kooppii godhatan jechuudha. Akkasii kooppii godhatan gartanii kooppii waan jaaduu faan gartama kooppii bakka harkaan qabu tana bakka sana kooppii godhatan jechuudha. Linkii kana kooppii godhatanii nama saniin bakka barbaaddaniif ergitanii jechuudha. Karaa misenjaraa ta'eenis ta'ee karaa barbaaddaniin erguu dandeessaniif jechuudha. Akkasitti ammas deebitee ammas bakka iskeer sana bakka tana duutan bakka tana irraa xiyyaa ol deeman iskeer waan jedhan duutan. Akkasitti duutanii fixan booda waan hedduu jira beektaa isin gaafa bakka fayyada wandeessan ganaa asis agartee akka duutanii yaada jiru asirra barreessan akka agartee barreeffame isin jala deemu jechuudha. Asirratti waan fayyadaman barreeffatanii yaada barreessanii eega barreessan booda yaada keessan gumaachaan duraan barreessii beektaa si godhan marraa yaadni isa akkasii barreeffatan sana booda liifii akkamis seentan gootan ni duutan jechuudha. Bakka tana malaal starch ana duutan agartee amma gama jalaa haa dhuftanii achi duutanii deebitanii asii dhuftan gana kaameera banatan jechuudha. Okay, kaameeraa ni bantan jechuudha. Kaameeraa yoo ni bantanii agartee